Itaansee ejjennoo paartii isaa kan dhiyeessu paartii adda bilisummaa Oromooti. Isinoo ilaalamaa fi yaadamni manifestoon olaantummaa seeraaf nageenya ilaalchisuun qopheeffattan maal jedha? Kabajamtoota uummata Oromoo akkasumas uummata Itoophiyaaf tan kuni manifestoo adda bilisummaa Oromoo dhimma olaantummaa seeraatii fi nageenya irratti qabu. Kanaan wal qabatee har'a akka carraa ta'ee ayyaana guddaa gurraachotiin olaantummaa warra adii irratti mul'isanii ayyaana Adwaati. Ayyaana Adwaa kanaan baga singee jechaa dhiibban adda bilisummaa Oromoo akka hundaa'u godhe olaantummaan seeraa dhabamee walqixxummaan dhabamee nageenyi dhabamee hundeeffama adda bilisummaa Oromootiif ka'umsa ta'e tokko dhiibbaa akkanaati. Adda bilisummaa Oromoo dhimma olaantummaa seeratii fi nageenya walootiin wal qabsiisee lafa dhugaan hin jirre seerri hin jiru lafa seerri hin jirre nageenyi hin jiru jedhee amana. Kanaaf dhimma nageenyatiin wal qabatee dhimma seeratiin wal qabatee seemmoon keenya hundeeffamni keenya bakki baane uummata guddaa waan seeraa waa'ee nageenyaa waa'ee araaraa waa'ee maanguddummaaf jaarsummaa beeku saba Oromoo waan ta'eef dhimma nageenyatiin wal qabsiisee yeroo kamiyyuu caalaa nageenya akka barbaachisu nageenyaaf immoo seerri hojiirra oolu akka qabu ni amana. Seerri hojiirra oolu kuni akka adda bilisummaa Oromoo amanutti ka wal dhabe jaarsummaadhaan araarsuudhaan maanguddummaadhaan laaluudhaan olaantummaan seeraa qaamotii raawwachiisan kan akka mana murtii kan akka poolisii hundumti isaaniitiyyuu of danda'anii waan qixa seeratiin itti kenname san akka raawwatan tokko kan biraatti odoon seenin tokko kan biraa odoon sarbin seerri hojiirra akka oolu ni godhas ni amanas. Adda bilisummaa Oromoo kanaan wal qabatee biyya aangoon seeran daanga'e biyya hojimaatni seeraan laallamu biyya nagaa qabdu biyya rasaasni itti dhukee nama ajjeesu miti gaaf tokko uummanni sagalee rasaasaa hin dhageenye uumuudhaaf ni hojjeta. Kuni dhimma nageenyatti wal qabsiisetti. Egaa adda bilisummaa Oromoo gaafa hundeeffama isaatti jalqabee hanga har'aatitti dhiibbaa jirurraa kan ka'e olaantummaan seeraa dhabamurraa kan ka'e walqixxummaan dhabamurraa kan ka'e nageenyi waan boreef adda bilisummaa Oromoo kan kanatti gale kun immoo yoomii jalqaba bara seenaa Oromoon namaa miti jedhanirraa kaasee hamma diidaa dhuftanii biyya kanaaf isin homaan buusne nuun jedhan sana deebisuutitti ka deemne nuti. Adda bilisummaa Oromoo kana hundumayyuu kan deeme ijaa olaantummaan seeraa hin jirreef. Adda bilisummaa Oromoo gaaffii zeemaa irratti qabdan. Dhimma nageenyatiin wal qabatee zeemaan arma duras ogaa wantoonni baay'een biyya kana keessatti ta'an mootummaa bulchiinsa mootummaa bilisiginnaa kana wajjiniin yookiin immoo badhaadhinaa wajjiniin hojjechaati. Rakkoon lammiilee keessattuu olaantummaa seeratiin wal qabate isaaniifis gaaffii booddee dhiyaatu ilmoo namaa ogaa morma irraa muranii mukatti fannisanii sirban. Bakka bakkatti ogaa ilmoo namaa halbeedhaan ciibsanii qalan gaaf takkallee akkamitti ibsa takkallee baasuu dide akkamitti mormuu dide akkamitti waa jechuu dide isin kanarratti maal jettu? Galatooma izeema gaafiin an kaasu nageenya kabachiisuun maalirra jalqaba sirna mootummaa filannu irraa jalqaba nageenya waareessuuf kabachiisuun ijaaruun sirnumti sani mootummaa yoo filatamtanii sila mootummaa taatan biyyi tanaaf ijaaruuf deemtan nagaa hin fida hedduuminni biyyi tana akkam ilaaltusi. Yeroo lammiin biyya bakka kamittuu mormi irraa citu ajjechaan raawwatamu ajjechaan sukkanneessaan raawwatamu hatattamaan dhimmicha qorachuuf ibsa baasuudhaan mootummaanuu hanga izeemaan gahu. Duubatti deebi'anii yuutuubii izeemaa feesbuukii izeemaa sooshaal miidiyaa izeemaa yoo ilaaltan bakka tokkotti dhimmoota sukkanneessaa akkana ijaarsa mootummaa miti ijaarsa biyyaas diiga waan ta'eef ibsa kenninee gara olaantummaa seeraatti akka dhufu namni qaamni yookiin guruupiin kana hojjete seeraa akka dhiyaatu mootummaan hatattamaan akka hojjetu yoo kanan goone kana cinaa jira mootummaan inni balaaleffannee baasneef. Sirna federaalizimii duratti adreesiin goone kam filattuudha. Federalizimiin biyya keenyaaf Itoophiyaadhaaf kan ta'u isa. Homaa shakkiin qabna. Biyya sabaaf sablammii aadaa, duudhaa, seenaa fi
afaan adda addaa qabu keessatti aadaawii seennu yookiin seentiraalaayizd kan ta'e siistamii itti fayyadamuu hin dandeenyu. Kanaaf federaalizimii fayyadamna. Federaalizimiin garuu amma hojiirra jiru eenyummaa irratti hundaa'a, saba irratti hundaa'a, gara lammiitti deemna. Federaalizimii sirna lammummaa yookiin saayinsiinis kan jedhu, falaasafni isaas kan jedhu kana waan ta'eef sanitti deemnaadha. Gaaffiiwwan qeeqaaf kanneen kaan kan isin kaastan adda bilisummaa Oromoo irratti jalqaba maqum keessaniiti yoo nu ibsitan maqaan keessan adda bilisummaa Oromooti. Oromoo maalirraa bilisa baaftuu? Oromoon hin bilisoomne eessarraa bilisa baaftuu? Garamii bilisa baaftu tokko. Inni lammataa miilli keessan bakka meeqa jira? As biyyi keessas karaa nagaatiin warra qabsaa'uu fi as dhaabateen waliin falmu jira. Dabalata immoo shiftaa ala jirtu kaan ittiin nu himattan kana waliin hariiroon isin qabdan maal fakkaata? Izeema tumsa tokkummaa Itoophiyaa. Gaaffiin ani qabu egaa ABO'n addi bilisummaa Oromoo paartii siyaasa biyyoolessaati. Kun jechuun immoo guutuu biyyattiitti kan filannoo kanarratti hirmaatu. Garuu duratti yoo kaasan isaanis siyaasa eenyummaa irratti hundaa'anii jiru. Siyaasa eenyummaa jechuun qabsaa dhimma Oromoo qofa ta'anii jechuudha. Biyyattii kana isa duratti hidhame aadaadhaan, duudhaan, seenaadhaan, afaaniin waan adda addaa ta'an kana siyaasa eenyummaa irratti hundaa'anii rakkoo amma olaantummaa seeraa jennu, rakkoo nageenya jennu kan akkamitti hiikuuf deebisuuf yaalanii. ABO'n biyya keenyatti haqaa fi bilisummaa mirkaneessuuf qabsoo gochaa akka jiru dhaama. Paartilee biroo wajjin tumsa gochuudhaa fi waliin hojjechuu irratti yaadni keessan maali kan jedhu akkanaa deebisan hin barbaada. Itti dabalaan ABO'n mirga Oromoo tiksuu irratti qabsoo guddaa gochaa akka jiru simeera. Biyya waloo keessatti nageenyi fi walqixxummaa mirkaneessuu fi siyaasni keessan maal fakkaata kan jedhus odootti naa dabaltani. Obbolummaa, sabdaneessummaa biyyi tanaatiin wal qabatee ejjannoon isin qabdan maali? Uummata biyyi tanaa sabaaf sablammii biyyi tanaa waliin jiraachuu, fuulduraatti waliin misoomuu, waliin guddachuu wal qabatee ejjannoon isin qabdan maali? Gan biraatiin asumaan gaafiidhuma nageenyaa fi misooma akkamitti addaan baaftanii ilaaluu dandeettanisan? Tole, itti fufaa addi bilisummaa Oromoo. Gaaffii sila ka'e deebisaa. Maqaan keessan adda bilisummaa Oromooti. Hin bilisoomne eenyurra bilisoomtu kan jedhu badhaadhinni kaaseera. Dhugaadhaa adda bilisummaa Oromooti. Hin bilisoomne. Bilisummaadhaaf isaanittu qabsaa jirra. Tokkoffaa biyya kana keessatti kan nama hacuucaa jiru, kan olaantummaan seeraa ittiin cabe, kan nageenya booresse bulchiinsa mootummaa kana. Ammaa'u jechuma isaa keessaa asii maal shiftaa daggala jiru, shiftaa wajjiniin akkamitti deemtu, shiftaa wajjiniin ilaalchi isin qabdan yookiin immoo walitti dhufeenyi isin qabdan maalidha? Nuti dhaaba siyaasaa bilchaataa, dhaaba siyaasaa yoo xiqqaate jaarraa walakkaadhaaf siyaasa keessa jiru. Shiftaa inni jedhu kun kam akka ta'e illee hin beeknu. Shiftaadhaan immoo walitti dhufeenya isin qabaannu magaalaa keessa jirra waan ta'eef. Karaa biraatiin lammiilee ofiitiin kan mirga ofiitiif bahee qabsaa'u gadi taa'ee haasa'urra, araara buusurra, sababa guuree namaan walitti bu'uutti waan xiyyeeffatuufi shiftaa jechaatiin nageenya buusuun hin danda'amu. Kanaaf gama keenyan nuti shiftaa beennus hin qabnu, walitti dhufeenyi shiftaadhaan jirus hin jiru. Garuu bilisummaan birmadummaarraa adda ta'uusaa sirriitti hubadhaa. Bilisummaadhaaf qabsaa jirra nuti. Ammaayyuun qabsoofnaa hamma dhaqnee guyyaa rifarandamii uummati hundumtuu fedha isaatiin waan barbaade murteeffatutti imalli qabsoo keenyaatti fufa. Kanaan wal qabatee biyya kana keessa siyaasa eenyummaa geggeessatii yookiin immoo siyaasa eenyummaa irratti xiyyeeffate geggeessatii sabdaneessummaa keessa jiraachuun hin rakkisu kan jedhu natti fakkaate gama ezeemati kan ka'e. Dhugaa haasa'uudhaaf hundumtuu siyaasa eenyummaa, siyaasa maalummaa isaati irratti xiyyeeffate odoo geggeessee ka ofii jaalatee ka biraa kabajee nageenyuun boora'u biyya kanatti. So ka keenya jaalachuu fi ka biraa kabajuu irratti xiyyeeffata waan ta'eef siyaasni keenya waan tokko sabdaneessummaadhaan walitti hin bu'u. Kun immoo Oromoon Oromiyaatti jireenya akkamii akka jiraatu, Oromiyaan saboota meeqa akka of keessaa qabdu,
abbaan sirriitti ji'oogiraafiidhaaf seenaa isaa beeku gaaffiin kun deebisuudhaaf salphaadha. Itoophiyaa kan jedhamu kun exactly imeejinsaa Oromiyaa keessa jira. Heterogeneous people. Baay'ee sabni Oromiyaa keessa dhabame hin jiru. Ollaa keenya hundumti keenya iyyuu ollaa keenyatti eenyu akka argaa guddanne beekna. Walitti bu'iinsi hin jiru. Buna wajjin dhugu, nagaa wal gaafatu, daboo walii dhaqu, walii aramu, wal awwaalu, waliif cidha ba'u. Kanaaf kun rakkoo hin qabu. Kanarratti dabalataan gaafuma wal fakkaatutu ka'ee paartilee kaaf wajjin hojjechuudhaaf kan gama tumsa Itoophiyaatirraa akkasumas immoo badhaadhinni obbolummaa sabdaneessummaadhaan wal qabatee gaaffii wal fakkaatu ka'eera. Tokkoon rakkoo biyya kanaatiif hiikoo qabna nuti. Adda Bilisummaa Oromoo hiikoo qaba. Sababni isaa maalinni? Nuti burqaan keenya saba guddaa waa'ee sirnaa beeku, sirna gadaa, ka jaarsummaan keessaru, ka obbolummaan keessaru, ka maanguddummaadhaan dubbii hiiku, ka yoo ajjeese gumaa laatu, yoo irraa du'e gumaa fudhatu. Kana keessaa baane nuti. Seemmoon siyaasa keenyas kana. Odoo namni hundumtuuyyuu waan kana beekee waan kana hojiirra oole dimokiraasii biyya Giriik biyya dhihaa jedhee achi korrojuun naqu. Azira wanni guddaan nu harkeera. Gaadii keessa laaluu dadhabuudha. Kanaaf nuti obbolummaa irrattis sabdanummaa irrattis takkaa dhibdee hin qabnu. Haadhaa warra dhibdee qabuufiyyuu furmaata kan kennuu danda'u. Bakkeewwan adda addaatti isaanis duratti gaaffii kaasaa turan. Oromiyaa keessatti godinaalee aanaalee gandas ta'uu danda'a. Qaamolee hidhataniin ajjeechaa sukkanneessaa fi ajjeechaan adda addaa hin raawwatama. Barattoonni barachuu hin danda'ani, gara mana barumsaa deemuu hin danda'ani, uummanni gabaa ba'ee gabaa oolee galuu hin dandeenye. Haati ulfaa mana yaalaa deemtee deessee nagaadhaan galuu hin dandeenye du'aa jirti. Addi Bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bakka bu'een jira nan qabsaa uummata Oromoo jedhee guyyaa takkatti wanta armaan olitti ibse kana balaaleffatees hin beeku. Saniisis furmaata kennuudhaaf wanni yaaleen jiru waan ta'eef akkamii filannoo marsaa torbeessoo amma dorgomaaf jirtan tana mo'attanii mootummaa taatan Oromiyaa maal gootu Itoophiyaa waliin akka itti fuftee bultu Itoophiyaa waliin bulchitu moo Oromiyaa fottoqsuuf deemtu? Dhaabni ABO faayidaa biyyoolessaatiin wal qabatee keessumattuu hidha laga Abbaay ulaa galaanaatiin wal qabatee ejjennoon keessan maali kan jedhu nageenyaan wal qabata waan ta'eef itti dabaluunis haadholii fi boo'icha haadholii fi gudeeddamuu dubartoota Oromoo fi nagaa dhabuu Oromiyaa keessatti kanaan wal qabatee oomuwattan furmaata maaliif fiddanii dhuftu? Ani zeemarraa ka'eef yeroo kamiyyuu jechuudha. Haadholiin hogguu du'an ijoolleen mana barnootaatti hoggoo hafan namoonni hoggaa bahanii galuu dadhaban namni jalqaba Adda Bilisummaa Oromoo dura ibsas baasu hin jiru. Kana bakka baay'ee irrattis arguu dandeessu. Ibsa baasuu qofaa miti. Qaaman namoonni keenya miseensi keenya bakka san dhaqanii wantoota saniin laalu hin gabaasu. Mootummaanis quba qaba kan. Karaa biraatiin filannoo marsaa torbaffaa irratti yoo mo'attan Oromiyaa akkam gootu nuti siraayyuu manifestoon keenyas referendamii jedha waan ta'eef biyyi kamiyyuu ofaa beeku namni kamiyyuu ofaa beeku eenyummaa isaa yaa jaalatu kabiraa yaa kabajuudha ejjennoon keenya ammas taanan maaliif quuqqaa baay'eetu jira gama sana waan ta'eef namni kamiyyuu referendamii geggeeffachuu mirga qaba jechuudha nuti akka referendamiin geggeeffamu referendamiin kabilisummaa akka geggeeffamu asirratti hubannoon waan hir'atte natti fakkaata referendamii bilisummaati fi referendamiin birmadummaa namoota jala walitti bu'aa jira waan ta'eef ishii sana addaan baasa hubadhaan jedhaan galoo galaanaatiin wal qabatee Adda Bilisummaa Oromoo yoo filannoo kana mo'ate yookiin immoo asirratti ejjennoon inni qabu maal inni kan jedhu nuti akkuma seenanuu ragaa ba'u sololoo marsa beete ka'ee hamma asmaraatitti qubata qaba Oromoo. Toma kanatti aansuutiin yaada gudunfaa yookaan xumuraa fi paartii isaa kan beeksisu Adda Bilisummaa Oromooti daqiiqaa 5 qabdu itti fufuu dandeessu. Adda Bilisummaa Oromoo inni jalqabee amma yoonaatti kan inni irratti dhaabbatee jaajjee kan irra jiru bilisummaa, walqixxummaa, haqqummaa fi mirga dhala namaa kabachiisuudha. Kan irratti dhaabbatee haga ammaa kan waggaa 50 ol kan inni itti qabsaa'e
abbootiin gara biraa waa fedhe jedhanillee kanarratti cichee kanarratti cichoominaan hojjetaa jira ammayyuu taanaan. Gara fuulduraas adeemsi sirna biyya kanaa naannoo Oromiyaa irraatti jalqabee amma biyyaatti rakkoon Oromiyaa keessa jiru dursee furamnaan rakkoon Itoophiyaa furama. Rakkoon Oromiyaa keessa jiru furamnaan rakkoo gaanfa Afrikaa keessa jirutu furama. Kanatti amaneeti walqixxummaa sabootaaf sablammootaatti amana. Kuni akka fiixa ba'u nageenya olaantummaan seeraa waa tokko malee shakkii tokko malee akka inni kallattiidhaan hojiirra oolu gochuudha. Qaamotiin nageenyaa walabummaadhaan akka hojjetan, qaamotiin seeraa akka walabummaadhaan hojjetan, wal to'annoodhaan akka hojjetan. Kun immoo duudhaa safuu uummatichaa irratti kan hundaa'u ta'a. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo isa dhumaa irratti yennaan jedhu mallattoon isaa Orooroo Abbaa Gadaati. Abbaa Gadaa mallattoo Abbaa Gadaa ilaaluudha. Abbaa Gadaa jechuun maan? Sirna Gadaa jechuun maan? Kanatu akka qabiyyeetti Oromiyaa keessa jira. Adda bilisummaa Oromoo bira jira. Kanumatti dabalee adda bilisummaa Oromoo ilma boroo abbaa isaatti gudeeda abbaatiin dhalate ka ayyaana birboo keessa saba kanaaf mul'ate. Sabni kun ilma isaa kana akkamiin achii kaasee akkasiin baase ofiifuu hin beekaa. Dhimma nageenyaa dhimma olaantummaa seeratiin wal qaba immoo Oromoon amma adda bilisummaa Oromoo jirutti adda bilisummaas Oromoos amma Oromoon jirutti dhimmi nageenyaa dhimma jalqabarratti xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetu akka ta'e Oromoon isin beekaa, adda bilisummaa Oromooti isin beekaa ilma isaa waan ta'eef. Kanaaf nageenyaan wal qabatee olaantummaa seeratiin wal qabatee Oromiyaa miti gaanfa Afrikaatiyyuu tasgabbeessuudhaaf ni hojjeta. Sababni isaa kan sobuu kan siyaasaaf jedhamu odoo hin taane akka sabaatitti biyyoota 5 gaanfa Afrikaa keessa jiran keessa Oromoon guutumatti qubateera. Oromoon immoo by default abaawoon achi keessa jira. Warra kaanuu kan uume nuyi. Kaayyoon ilaalchi deemuu danda'a garuu naanna'ee sabboonummaanii fi maalummaan Oromoo akka kabajamu barnootas kan kenne xiyyeeffannoos kan kenne hojjete adda bilisummaa Oromooti. Kan ammoo ragaa guddaan maalinni waggaa 4 ce'umsaa keessatti kitaabota afaan Oromootiin kooppii miiliyoona 10 maxxansuudhaan manneen barnootaa keessatti afaan Oromoo akka babal'atu akka ittiin baratamuu fi dhaloonni suni dhaloota qeerroo bara darbe yookiin waggaa 7 darbe kana biyya kanarraa cunqursaa tokko buqqisee ari'e akka horatu kan godhe adda bilisummaa Oromooti. Ragaansaa waanuma sandaqa irratti illee kanaan dura buleetinii irratti bahee jiru. Kanaaf dhimma qabsootiin, dhimma eenyummaatiin, dhimma sabboonummaatiin, dhimma olaantummaa seeraa fi walqixxummaa sabaatiin adda bilisummaa Oromoo yoomiyyuu taanan qaama gadi jedhamee ilaalamuu miti. Uummanni Oromoo ilma isaa kana eessaa akka fide hin beekaa. Filannoon keenya Orooroodha. Orooroo filachuun bissii walqixxee kabajuudha. Filadhaa, nuuf jiraadhaa, isiniif jiraan.